nagaaniif ayyaanni waaqayyoo abbaa biraa, waaqayyoo ilma biraa, waaqayyoo hafuura qulqulluu biraa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Kun sagantaa dhaabbataa. Sagantaa dhaabbataa kanarratti wanti nu dubbachuu qabnu yoo jiraate waa'ee Kiristoos qofa. Ani kana booddees kaleessas jira kootti hin fayyadamne malee har'as yoo hamma danda'e waaqayyoo na gargaare bor gara fuulduraatti wantin hojjechuu qabuuf hojiin koo hin hangafaa Kiristoosiin dhalootatti agarsiisudha. Kiristoosiin isinitti agarsiisudha. Kaayyoon uumama kootii, kaayyoon uumama keessanii waaqayyo kan inni lafa kanarra isin fidee fi dhugichaaf akka isin dhugaa baatan. Dhugaan kun immoo Kiristoos. Dhugaan kun immoo wangeela. Dhugaan kun immoo waaqayyo jaalala ta'uu isaati. Dhugaan kun waaqayyo araara qabeessa ta'uu isaati. Dhugaan kun waaqayyo waan godhamaa oolu hundumaa keessatti olaanaa ta'uu isaati. Waaqayyo waan hundumaa beekuu isaati. Isa kan akka nu dubbannu, isa kan akka nu himnu malee waa'ee keenya akka dubbatannu, jabina keenya akka dubbatannu, dadhabina keenya akka dubbatannu, beekamtii keenya akka dubbatannu miti. Hundumti keenya waaqayyoon malee waan qabnu hin qabnu. Wanti nu qabnu waaqayyooni, wanti nu qabnu hundumaa waaqayyo keessaani. Beekamtiin keenyas waaqayyo keessaani, beekumsi keenyas waaqayyo keessaa yoo ta'e malee waaqayyoon alatti waan qabnu hin qabnu jechuudha. Sagantaa ijoo shoo kana yoo jaallattan karaa tiiktookii, karaa yuutuubii, karaa feesbuukii fooloo nu gootanii sagantaan kun akka inni isin bira gahu gochuu ni dandeessu. Dirqama keessan miti. Haa ta'u malee wanta akkasiin fooloo gootan, akkasiin hordoftan kan inni cimsee isin jajjabeessu dhugaadha. Nama fooloo hin godhinaa. Nama duukaan fiiginaa. Dhugaa fooloo godhaa. Dhugaa hordofaa. Jireenya keenya keessatti baay'ee milkaa'ina guddaarraan kan nu gahu birrii hedduu qabaachuu miti. Beekumsa hedduu qabaachuu miti. Beekamtii hedduu qabaachuu miti. Qabeenya hedduu qabaachuu miti. Dhugaa ishee hanga ija sanaaf caakeessu. Dhugaa isee hin mo'amne. Dhugaa isa nyaatamee baduu hin dandeenye. Dhugaa isa akka namni jibbamu godhu. Dhugaa sana hordofaa. Namni dhugaa qabu, namni dhugaa hordofe, namni dhugaa fooloo godhu hin kufu, hin cabu. Namoonni beekamtii hordofan, namoonni beekumsa hordofan, namoonni qabeenya hordofan, utuu isaan kufanii, utuu isaan cabanii, utuu isaan badanii, utuu isaan akka malee ta'anii, utuu isaan salphatanii argaa jirra. Namoota dhugaa hordofan garuu iddoo salphinni jirutti yommuu isaan ulfaatan, bara beelaatti yommuu isaan quufan, bara rakkinni baay'atetti, bara dhaloonni hedduu jeellaasifamanitti yommuu isaan ol kaafaman argaa jirra. Macaafa qulqulluu keenya keessaas agarreerra. Abboonni amantaa baay'eenis kana nutti dubbatanii nus kanuma isinitti dubbanna. Kanaaf ijoo miidiyaaraa fi ijoo shoo irratti isa kanaan walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa gara sagantaa keenya guyyaa irratti gaafa deebinu macaafa qulqulluutuma walii wajjin qayyabannu, hiriyootaa wajjinutuma walii wajjin qayyabannu namni torban kana ajandaan ta'e tokko tureera. Ajandaan kunis maanni namoota raajii yookaan immoo macaafa qulqulluu lallabaa turan waldaa wayii keessa waldaa mataa isaanii akka hundeessuu godhanii keessatti ofii Kiristoos sosobaa ta'anii Kiristoosin isa dhugaa lallabuu dhisanii ofii Kiristoosin ta'anii sabatti warra mul'ataa turan. Takka turanii dhugaadhumti gaafa isaan jalaa dhokataa deemu immoo dhugaan gaafa nama jalaa dhokatu namni jeellaasifamuun isaaniif waan ta'eef sabni isaan irratti dammaqaa gaafa deemu waaqayyo dhaloota akka kootii kana kaasaa gaafa deemu nyaata yookaan garaa kaanii sakaleessa guuttachaa turan har'a waan isaan jalaa hir'atee fi yommuu isaan Kiristoosiin dhiisanii immoo gar tokkotti goran dhaabbata amantaa yommuu isaan jijjiiran amantaa isaanii sakaleessaa dhiisanii amma immoo amantaa kan biraa gaafa hordofanii dhaloonni kun waan burjaaja'insa keessa galee natti fakkaate. Haa ta'u inni kun maal nu barsiisa isa jedhu rakkina kana kan fide maal isa jedhuni har'a walii wajjin akka sheerii goonu barbaade jechuudha. Isa kana rakkoo akkasii kana kan fide dhaloota ammaa kanaa barsiisota sobduutti kan dabarsee kenne dhaloota ammaa kanaa raajota sobduutti warra macaafa qulqulluu hin beekne, warra Kiristoosiin hin beekne, warra waaqayyoon hin beekne, warra iddoo Kiristoos ofii mul'achuu barbaadan, warra iddoo Kiristoos ofii dhalootatti of agarsiisuu barbaadan, qeesii sobaa, luba sobaa, paasterii sobaa, raajii sobaa, barsiisaa sobaa, isa namaaf yookaan amanaaf waaqayyoon gidduu dhaabbatee isa dubbii hiiku ta'ee warra of dhiyeessanitti isa kana waaltu uume isa jedhu har'aa walii wajjin gabaabsinee ilaallaa jechuudha.
Wantoota nu har'a dubbannu keessatti yoo viidiyoo keenya isa tokkoffaa kana keessatti xumuruu baanne viidiyoo lammaffaa keessatti akkasin argattan abdiin qaba. Dogongoroota gurguddaa akkasumas inni tokko waldaa keessaa ba'ee yookaan amantii kiristaanaa dhiisee gara amantii musliimaa dhaquun raajii ture, lallabaa ture, namoota baay'eef kadhachaa ture, namoota baay'ee duukaa buutota godhachaa ture, har'a immoo dhiisee Yesuus Kiristoos isa kaleessa gooftaadha jedhee lallabaa ture, har'a immoo gooftaa miti inni jedhee akka inni dubbatu kan godhe maaloodha? Poointii inni jalqaba. Dhuguma namichi kuni inni akka godhe kuni amanaa ture, amanaa dhugaa ture. Yoo amanaa dhugaa miti ta'e immoo sabni isa duukaa bu'e sun, sabni isa hordofaa ture sun, sabni isaaf ameen jechaa ture suni maaliif gowwoomfame? Macaafa qulqulluu beekuu dhiisuunsaa eessaa dhufee isa jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf wanta kana yommuu walii wajjin qayyabannu macaafa qulqulluu keenya keessa waan tokko tokko walii wajjin ilaaluun keenya hin hafu. Hordoftoota keenya akkasiin sonaan na dhaggeeffattan, akkasiin sonaan nu hordoftan, gaaffiif yaada yoo qabattan immoo koomentii keessaa akka keessan karaa imeeliis akka na argitan abdiin qaba. Sagantaa keenya har'aa keessatti wanti nu walii wajjin ilaallu lallaboota waldaa kiristaanaa keessatti yommuu lallabaman akka malee hiikaman hedduu. Lallaboonni akka malee hiikaman kanneen immoo waan isaan amma waldaa kiristaanaa ishee ammaa keessatti uumaa jiran, rakkoo isaan amma waldaa kiristaanaa ishee amma lafarratti argamtu keessatti uumaa jiran tokko lama walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa akka malee barsiifamuun, akka malee hiikamaa dhufuun dhugaa macaafa qulqulluu, dhugaa wangeelaa dhokachuun wangeelli maaliif akka dhufe, macaafni qulqulluun kun maaliif akka nurka jiru, wal jalaa dhoksuun, walitti himuu dhiisuun yookaan immoo jenereeshiniin akka inni macaafa qulqulluu hin hubanne, dhaloonni macaafa qulqulluu dhugaa macaafa qulqulluu keessa jiru akka inni hin hubanne gochuun dhaloota amma jiru kana uume. Dhaloota sana keessaa nama tokko keessaa obbaasuu hin danda'u. Dhaloota kana uume. Dhaloonni kuni yoo wangeela itti lallaban, wangeela dhugaa yoo itti himan nama mormu, wangeela sosobaa yoo itti lallaban nama furatudha. Dhaloonni kun wangeelaan mormaa wangeela dhaga'uu barbaada. Wangeela mootummaa Waaqayyoo, wangeela ayyaana Waaqayyoo, wangeela fayyisuu Waaqayyoo, wangeela jireenyaatiin mormaa wangeelan dhagaa jiraadha. Wangeelaan mormaa wangeela ari'achaa, wangeelan lallabaa jiraadha. Wangeela ari'achaa, wangeelan labsaa jiraadha. Wangeela ari'achaa, wangeelan faarfachaa jiraa jedha. Faarfannaa adda tokko na yaadachiisa. Adeemsa kaayyoo badadee suura gadi galagalaa jedha faarfannaa isaa keessatti. Barruun dubbifamne faallaa ta'e dhaloonni kun. Dhaloota akkas ta'e kana akka inni akkas ta'u kan godhe barsiisa macaafa qulqulluu isa akka malee akka yaada mataa isaaniitti hiikkatanii barsiisan sanaa jechuudha. Jenereeshiniin akkas ta'e kun wangeela lallabaan jedhadhe wangeela. Keenyaaf kaayyoon fayyisuu Waaqayyoo, kaayyoon Kiristoos dhalachuusaa, nama ta'uusaa, du'uusaa, namni jireenya bara baraa akka argatuufi. Erga wangeela itti lallabanii, wangeela jechuun isa kana jedhanii erga itti himanii booddee immoo takka turanii hin badda badiisa baddaa jabaadhuu jabaatteen dhaabbatti yoo ta'e jedhanii immoo itti lallabu. Waaqayyos isa Waaqayyo si filate, isa Waaqayyo isa filate itti muudisanii lakkiisitu Waaqayyoon filate waan ta'eef gaafa barbaadde yoo filannoo kee ta'e dheessite deemuu dandeessa jedhanii itti lallabu. Yommuu lakkii Waaqayyotu nu jaallate nu Waaqayyoon hin jaallanne nuyi cubbamoota turre nuyi iddoo turre akkatti Waaqayyoon jaallannu hin qabnu akkatti Waaqayyoon barbaadannu hin qabnu akkatti Waaqayyoon yaadnu iyyuu garaa Waaqayyoo yaaduu iyyuu hin qabnu turre jennee gaa jedhanii immoo warra wangeela lallaban immoo gaafa barsiisanii warra kanaan immoo hin mormaa jechuudha dhaloonni kun. Dhaloonni kun dhaloota dhugaa ari'achaa dhugaa waan lallabaa jiru itti fakkaatu ta'e. Dhaloota wangeela lallabaa, dhaloota wangeela ari'achaa wangeela lallabaa jiru. Egaa kun hundumtuu Waaqayyoon jalaa dhokkataa miti. Kun hundumtuu Waaqayyo beeka. Kana hundumaaf Waaqayyo akeeka qaba. Kana hundumaaf Waaqayyo furmaata qaba. Kana hundumaaf Waaqayyo jaalala isaa guddaa dhiyaasee lafatti mul'atee jechuudha jaalalli Waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu. Akkasittiin yeroo dhiyoo asitti hoolonni, re'oonni fi hoolonni warri amantoonni warra dhugaanii fi amantoonni warri dhugaa hin taane walii wal dhaalamaniiru. Warri kam amanaa inni kam amanaa isa dhugaa akka ta'e inni kam amanaa isa sobaa akka ta'e adda baafachuu hin danda'amu yeroo kana. Sababiin isaa maaliifi amanaa sobaa isa ta'etu yeyyiitu gogaa hoolaa uffatee amantoota keessa jira.
Yeeyyiitu gogaa hoolaa uffatee hoolota keessa dheedaa oola. Lafuma hoolonni dheedan dheedaa garuu yeeyyiidha. Waanuma hoolonni nyaatan nyaata garuu yeeyyiidha. Laguma hoolonni itti boqotan haqee boqotaa garuu yeeyyiidha. Waaqayyoo isan filannee hoolaaf of fakkeessee dhufeera yeeyyiidha. Kaayyoo qaba namni kun. Kaayyoo qaba yeeyyiin hoolaa fakkaatee hoolaa keessa dheedu kun. Kaayyoon isaa maa'inni yaada garaasaa galmaan ga'u akka yaada isaatti deemu amantoota gowwoomsuu jallina lallabuu Kiristoos ofiisaa Kiristoosiin ta'e amantootatti dhiyaachuu amantootaaf waaqayyoon gidduu dhaabbatee Kiristoosiin bakkee kaayee Kiristoosiin ala kaayee ofii amantootaaf waaqayyoon walitti araarsuuf yaaluu amantoonni yaada garaa isaanii haareffatanii akka dubbii waaqayyootti akka isaan guddatan dubbii waaqayyoo barsiisuu dhiisee dubbii amantoota balleessu barsiisuu. Shaakala waldaa kiristaanaa hin taane biyya lafaa keessatti iyyuu hin shaakalamne. Shaakala mana waaqayyoo keessatti hin taane biyya lafaa keessatti iyyuu hin shaakalamne achees fidee iddoo irratti mul'achuu hin dandeenye waldaa kiristaanaa keessatti shaakalu. Isa kanaan dura hojjechuu hin dandeenye bizineesii hojjechuudhaan maayindiin qabu sababiin isaa kufaadha dhiyoof yaada waan ta'eef. Dhufeetu saba irratti yaada mataasaa shaakala isa hamaa sanaa wajjin wal qabate piraaktisii godha jechuudha. Egaa warra akkasii kana keessaa namoonni hedduun amma mul'achaa jiru. Raajota turanii waldaa walitti qabanii namoota walitti qabanii namoota tajaajilaa turanii namootaaf raajii fidaa turanii akka isaan isaanitti raajii miti raajii jedhanii ofumaa bobbaasuu mitiiti appoostilii ofiin jedhanii ergamoota ofiin jedhanii paasteroota ofiin jedhanii waan baay'ee ofiin jedhanii maqaa ofiin moggaasanii amantoota kana dhiiga isaanii xuuxaa turanii. Haa ta'u malee maqaa Yesuus Kiristoosiin qabatanii dhufu Yesuus Kiristoos gooftaa jedhanii lallabaa turan deemu qarshii barbaadan gaafa argatan gaafa dhaban immoo kun har'a Yesuus Kiristoosiin fannisuu ol deebisanii jechuudha. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:9 isa lammaffaa Xiimotewos sagalee amma 10 isin dubbisa dhaggeeffadhaa. Amma garuu ayyaanni isaa dhufa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nutti mul'ateera mul'ifameera. Inni humna du'aa cabsee jireenya badiisa oolus karaa wangeelaa ifatti baaseedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos namoota warra dur waaqayyoon hubachuu hin dandeenyeef kakuu moofaa keessatti namoonni waaqayyoon hubachuu hin danda'an sababiin isaa wanti waaqayyoon hubachiisu wanti waaqayyoon mul'isu hin jiru ture. Uumama lafarraa kana malee waaqayyoon ifatti akka namni hubatu kan godhu hin jiru ture. Yesuus Kiristoos dhufee gaafa dhalatu garuu namni akka inni waaqayyoon baru godheera. Nuyi amma karaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoon barreerra. Nama hundumtinuu nama hundumaaf inni kun kennameera. Inni kun ifatti baheera. Inni ifatti bahee kun immoo kana keessa jira obboloota koo. Kun wangeela kana keessa jira. Amma bar raajiin waaqayyoon namatti mul'isu hin jiru kakuu haaraa kana keessatti. Wanti kana caalaa waaqayyoon namatti mul'isu hin jiru. Wangeela caalaa wanti dinqiisitti mul'isu hin jiru. Kiristoosiin caalaa wanti waaqayyoon nutti mul'isu hin jiru. Dhoksaa sammuun namaa dhoksaa eenyuyyuu beekee bira ga'uu hin dandeenye nuuf ta'eera Kiristoos keessa keenyatti. Kanaaf furmaanni inni jalqabaa gara dhugaatti deebi'uudha. Gara wangeelaatti deebi'uudha. Wangeelli maal jedha isa jedhu dhaggeeffachuudha. Namni qotee guyyaa tokko sangaa camadee qotee guyyaa tokko oolchuu hin dandeenye. Namni baratee kutaa 10 darbuu hin dandeenye. Qotee sangaa camadee waan nyaatu dhabee hanna hataa ture akka tasaa waldaatti goree itti raajii namni ta'e. Kutaa 10 qormaata qoramuu miti kutaa 8 qormaata qoramee kutaa 8 qormaata 8 kufee achii booddee karaa ittiin nyaata nyaatu barbaacha waldaatti goree itti raajii kan ta'e. Raajii kan of godhe jechuudha malee raajii kan ta'e sun taane. Raajii kan of godhe, apostolii kan of godhe, qeesii kan of godhe, luba kan of godhe, paasterii kan of godhe. Amantoota gowwoomsuu hin qabu. Isinii galeera waaqayyoo duratti namni hundumtuu wal qixxeedha. Profeesariinis, dookteriinis, riisarchariinis, saayintistiinis wangeelli nama hundumaaf kennameera. Amma warri sammuu qabna jedhanii yaadan warri dandeetti tiinkingii qabna jedhan waa dandeetti waa yaaduu qabna jedhan gara wangeelatti deebanii wangeela barsiisuu qabu. Wangeelli maal jedha?
Wangeelli bar ittiin minaa nyaachuu miti. Wangeelli ittiin beekamuu miti. Wangeelli beekamtii ittiin argachuu miti. Wangeelli Kiristoosin mul'isuufi. Wangeelli dhugaa mul'isuuf Waaqayyoo mul'isuuf nurka jira. Fayyina keenya isa dhugaa karaa nuti beeknu keessaa tokko amanaa dhugaa ta'uu keenya filatamuu keenya karaa nuti beeknu keessaa tokko wangeelli kun soora lubbuu keenya ta'uu isaa yoo beekne yoo dheebonne yoo beelofneedha yoo nyaachuudhaaf hawwineedha. Wangeelli sagalee Waaqayyooti. Wangeelli hafuura baafannaa Waaqayyooti. Wangeela kana baachaa ture, wangeela kana lallabaa ture, Kiristoosin lallabaa ture, Kiristoosin waamaa ture, Kiristoosin waaqessaa ture. Namni achi deebi'ee uumama waaqessu. Eenyu akka ta'e isinii gala gaafa sana jechuudha. Rakkattan. Raajiitu ka'ee hin sokkee maal ta'e hin rakkattan. Eenyu ture inni? Inni dhuguma nama lammaffaa dhalateera. Inni dhuguma Waaqayyoo lammaffaa dhalateera. Inni dhuguma amanaa dhugaadha. Inni dhuguma hoolaa ture. Inni dhuguma akkamittiin amantoota keessa ture. Inni dhuguma Waaqayyoof amantoota gidduu hin turre. Har'as namoota hedduutu jira. Gara Waaqayyootti deebi'uun kan isaaniif malu. Gara Waaqayyootti deebi'uu yoo baatan akkuma kana guyyaan kan isaanitti dhufu. Guyyaan calalu jechuudha beekamaadha kun. Waaqayyoon numa gargar baasa. Gargar baasaa ma deema. Yoo ta'u baates guyyaan itti gargar ba'an beekamaadhuma jira. Waaqayyoo qamadiif hin gargaaree gaafa facaasanii gaafa isaan wal keessa guddatanii lakkii girratan itti hin bu'inaa jedheera. Itti bu'uunis nurra hin jiru maqaa balleessuunis nurra hin jiru waan isaanii fudhatanii sokkanii baay'ee. Inni galee eenyummaa isaati namni kan inni jiraatu. Namni Kiristoosiin Waaqa isa ta'e lallabaa ture dubbataa ture Waaqa isa hin taanetti lallabuudhaaf gaafa deebi'u sun riilii aayidentii isaati jechuudha. Dandeetti kennaa isaa yookaan eenyummaa isaa isa dhugaatu sana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Ilma isaa kanatti kan amanu inni ittiin faradamu. Isatti kan hin faradne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammuma iyyuu itti faradameera. Obboloota koo firdii inni kuni firdii isaa sababa namni erga Yesuusitti amanee cubbuu hojjetee fi adabbatti kennamu miti. Firdii inni kun firdii isa keessaa ba'anii deebi'an miti. Isa akka qeessa baluu faanii gaafa sanbadduraa keessaa ba'anii gaafa sanbata guddaatti deebi'u jedhan miti. Firdii inni kuni firdii bara baraati. Uumama jiran keessaa jireenya bara bara jedhamu kan qabu namadha. Yookaan jireenya bara bara Kiristoosii wajjin maqaa itti amane kanaa wajjin maqaa Yesuus jedhamu kanatti namni amane Yesuus kanaa wajjin firdii badiisa kanaa jalaa ba'ee bara baraan Waaqayyoo wajjin boqonnaatti nagaatti mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuudha. The other way yookaan immoo badiisa gubannaa nyaatamuu wawwaachuu bara bara ila waggaa 10 miti bara bara kun waggaa 1,000 jechuu miti waggaa tiriliyoona 1 jechuu waggaa 70 60 80 jechuu miti bara baraan gubannaa sana keessa jiraachuudha maqichatti kan hin amanne maqichatti amanuun gaa wanti guddaaf dinqisiisan wanti arra isinitti jaalala Waaqayyoof ayyaanni Waaqayyoo isinii baay'atee wanta akkasin understand gootan akkasin hubattan kan hin barbaadu. Egaa obboloota koo maqichumatti amanuun maqaadhuma Yesuus kanatti amanuun maqichumatti dhufanii amanuun kennaa Waaqayyooti. Warri maqaa ilma Waaqayyoo kanatti amantan kennaa sana warri argattan akka carraa argattan miti obboloota koo waan akka carraa isin irra bu'e miti inni immoo karoora Waaqayyooti. Waaqayyo akkasii maqaa ilma Waaqayyoo kanatti amantan karoorsuun isaa immoo akka tasaa baroota keessa miti. Baraaf baroota dura. Haleluuyaa. Osoo baraaf barootni hin uumamin. Isin abdii qabdu. Isin jireenya bara baraa qabdu. Isin Kiristoosin lallabdu. Isin osoo gubataa jirtanii osoo zayitiin isin irratti cobu Kiristoosin achi ol kaaftu. Nuyi warri akkasittiin filannoo Waaqayyootiin jaalala Waaqayyootiin kennaa ilmichatti amanuu arganne kun osoo abidda keessa jiru Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuun nutti ulfaatu. Akka akkas jedhu akka akkas goonu dandeettiin nuuf kenname ayyaana Waaqayyootu jira. Abboonni keenya warri kaan finyoo sibiilaatiin hidhamanii manadhaa keessa taa'anii Waaqayyoo galanni siif haa ta'u jedhanii. Warra akka Isxifaanos fa'aa dhagaadhaan otoo rukutamaa jiranii bantii samii banamaa otoo arganii. Warri kaan abidda keessa galfamanii baay'atanii otoo isaan ba'anii. Warri kaan ilkaan leencaatti nyaatamuudhaaf boolla leencaatti darbatamanii
oolchuu waaqayyoo arganii darbaniiru. Warri kaan iddoo salphatanitti iddoo salphinni isaaniif akeekame iddoo salphinni isaaniif karoorametti noo sababa jedhaniif saba isaan noo jedhaniif immoo ayyaanni waaqayyoo waan wajjin jiruuf amantoota dhugaa waan ta'aniif ijoollee waaqayyoo waan ta'aniif ulfina guddaatti darbaniiru. Kanaaf obboloota koo amma gamaa gamanaan qoromsi jira. Wanti amantoota dhugaa sodaachisu jira. Wanti amantoota dhugaa akka isaan shakkan godhu jira. Waan baay'eetu jira. Haa ta'u malee qorichisaa kunoo kana keessa jira. Wangeela keessan banadhaa. Wangeelli nyaata qulqulluu madaallii kiristaanotaa, nyaata qulqulluu madaallii amantootaa eeguudha. Akkasin obboloota jaallattan, akkasin nama hundumaa jaallattan, akkaataa isin itti jiraattan, akka nu itti jiraannu kan nu barsiisu wangeela. Namni nyaata qulqulluu hin nyaanne, namni soorata qulqulluu hin sooranne, nyaata madaalawaa kana nyaanne jireenya sirrii hin guddatu, guddina sirrii hin guddatu. Yookaan miillatu qallata, yookaan garaa tachi ba'a, yookaan kana takkattaa, yookaan mataatu waataa, yookaan akka ta'u hin beektan, yookaan miilla isaatti akkas ta'a. Kwaashkorii dhukkuba kwaashkaruu jedhamuun qaba. Namni nyaata madaalawaa nyaatee hin guddanne. Jireenya kiristaanawaa keessattis namni nyaata madaalawaa kana hin nyaanne jireenya sirrii hin guddatu. Guddina sirrii hin guddatu. Boqonnaa sirrii hin jiraatu. Nagaa sirrii hin qabu. Nagaa wangeela kana keessa jiru qabaachuun isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Nagaa wangeela kana keessa jiru argachuun isiniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Galgala kana. Isa kana isiniif kadhadha. Obboloota koo barsiisuutu kennaadha malee macaafa qulqulluu dubbisuun kennaa miti. Hunda keenyaaf kenname. Barsiisuun namoota muraasaaf kennamuu danda'a. Hiikanii barsiisuun namoota muraasaaf kennamuu danda'a. Macaafa qulqulluu kana akka midhaaniitti nyaachuun garuu nu hunda keenyaaf kenname. Fakkeenya tokkoon isinitti dubbadha jechuun xumuru. Namoota addunyaa kana jiran sheefota nyaata hojjechuu danda'an yoo dorgomsiistan nyaatuma ingiriidiyentii yookaan wantootuma wal fakkaatu irraa hojjetamu wanta 5 namuma garagaraatiif yoo kennitan wantoota mi'aa garagaraadhaan qopheessu. Biraandii garagaraatiin, halluu garagaraatiin waanuma wal fakkaataa irraa fuudhanii qopheessu. Nama lafa kanarra jiru hundumaa keessaa hundumtuu akka itti nyaatu beeka. Hundumtuu nyaatu malee jiraachuu akka hin dandeenye beeka. Hundumtuu garuu nyaata mi'aa akka sheefi sana qopheessuu hin danda'u. Kanaaf wangeelli kun amma barsiisonni wangeelaa hiikanii isin barsiisanitti akka isin eeddaniif isin hin kennamne. Akkuma mana keessan teessanii habinyaa'u habushaa'u. Ashaboon itti dabalamu ashaboo hin qabaatin. Zayitii haa qabaatu haa dhabu. Dhadhaa haa qabaatu haa dhabu. Akkuma mana keessan teessanii nyaata hojjetattanii nyaattan sana. Akkuma immoo gaafa sheefiin yookaan namni ogeessa nyaataa hojjechuu ta'e tokko immoo nyaata bareedaa gaafa hojjetu sanas akkuma nyaattan sana wangeela kana nyaadhaa. Wangeela kana dhugaa. Wangeelli kun jireenya keessan madaallii eegsisa. Wangeelli kun biyyi lafaa kun utuu badeeyyuu. Namoota addunyaa kanarra jiraatan biliyeena 8 keessaa biliyeeni 7.9 ani nan bada jedhee yaadatu ta'eyyuu. Amantoota biyya lafaa kanarra jiran hundumaa keessaa persentiin 99.9 Yesuusitti amanuun dhiisuun Yesuusitti erga amananii deebi'anii baduun hin danda'ama jedhanii yoo amanan iyyuu namni wangeela kana akka midhaaniitti nyaateef namni wangeela kana akka bishaanitti dhuge yookaan immoo nyaachuuf dhuguuf dheebotu yookaan beela'u bara baraan jiraachuusaa sirriitti beeka. Kanaaf obboloota koo wangeela isa nyaata isiniif ta'e kana nyaadhaa. Barsiisota sobduu, raajota sobduu, hattoota warra maqaa waldaa kiristaanaatiin mootummaa waaqayyoo gadi buustu. Warra maqaa waldaa kiristaanaatiin maqaa amantootaatiin wangeelli maal akka ta'e hiika isaa kan balleessitu. Warra akkasiirraa wajjin jiraachuuf jaallachuun keessan akkuma jirutu ta'e irraa of eeggachuuf wangeela kana hubadhaa. Wangeela kana baradhaa. Wangeela kana qayyabadhaan isiniin jedhaa. Ayyaanniif nagaan hunda keessaniif baay'atu waaqayyo yeroo gaarii yeroo nagaa isiniif kennu eebbifamaa yeroo gaarii.